break news oduun haara inni jirtu waa'ee Jawaar Mohaammed akkuma beekamu Jawaar Mohaammed dheengaddarraa qabee PP gartee shayxaanticha guddaa hirriba dhoorkee jira jechuudha. Rabbiin shayxaana guddaa uumeeti bar nama ajaa'ib dawaa jala uumaa baanan san eeguma Jawaar kana uume naa galte beeyta. Shayxaantichi guddaan hirriba takkaan rafni andeen gadda hoggii maaliin isiniin jee viidiyoo tijjata dabarte keessatti hoggii Jawaar asii waa katabaan dura biyyattiin dawwalaa sigale qabaarechoo janii jira muyni budaan nama keessaa yaasan tokko Jawaar jechuun muka sanii hoggii shayxaanticha kana iyyisuusisuu feene Jawaaruma jala qabna sigale ka'ee inni ganaa mana keessa sigale so akkasi fiigeeti gartee Ashaangullitti sigale Ashaangullitti isaa wali qabee koree ajjeechaa wali qabee jan dheengadda koree ajjeechaa wali qabaniiti dhimma Jawaar Mohaammed irra mari'atanii jan sigale dubbii tana dhageeffadha booda gaafa Jawaar waa ta'e riip jettanii gartee profaayila keessan gurraattomsu wuuy jettanii gartee iyyitanii gurra nu baqaysuu dura laal nuti dhimma keessoo isiniif na uggeesiniif sigale shayxaanni guddaan sun isin haaseenu ju'an sigale dhageeffadhaa sirritti guurii gurraa fudhadha waan hin isiniif walgahii koreen ajjeechaa Oromiyaa walgahii guyya lama teesse waa'ee Jawaar Mohaammed irratti ani dubbii tana keessallee nimeetiifiin jira gubbattillee isiniifiin himaa jechuudha sigale gubbaanillee Oromolleen akka ragaa naa taatuun isinii himaa jechuudha sigale sabboontonni oggichi dubbiin hungayan nutis asii ilmaan Oromootiin geenyaa jechuudha sigale nutis asii ilmaan Oromootiin geenyaa yeroo lama aangootiyaaf eenyu danjarasiidha eenyu sodaachisaadha nam sadi khaaniiti san keessaa tokkoffaa Jawaar irra khaani Jawaar tokko number 1 jechuudha maaliif ammallee ummata harkaa qaba dhageetti qaba itti beeka mormiis itti beeka sirritti ummata kakaasuu beeka ummata gartee nuti caccabsine gibiraan daaraa goone sigale hubaasaa buusii adda addaa kanaan gidirsine nuti if jala qabne kana namni nu harkaa baasu jiru isaa janiiti irra walii galanii jechuudha osoo dheengadda gaafa wanni jaan san xix goone arratun hundinuu qabattuu janiiti walgayirra tokko faan utaalee dubbatee jan onnate kanummaan Jawaar faan kanummaan bargosuma Jawaarii matu tokko gaa maqaa isaanii beeytanii ana sirratti nda'u sigale onnatee lolee jan sigale saniifuu Jawaar Mohaammed irra mari'atanii jiran yoo Finfinnee dhufe qabnee hidhaa buufnamoo ni geggeessina irra walii galanii deeman jan Jawaar Mohaammed ani laal garaan kee qulqullu siin beeka anna si wajji guddisi nama si wajji nyaan sirrittiin si beeka qulqullu obboleeyyan kiyya jettee qulqullummaatiif obboleeyyan kiyya jettee asii bineensatti Oromoo kennite bineensi Oromoo qoqoruu jira jechuudha obboleeyyan kiyya jii asii xibxib jii Finfinnee bu'iiti ani gartee keessan jiru jechuudha asii tim jii katiitichaa dhaqii Finfinnee bu'i Oromoo dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu asiitti hojiitii Finfinnee bu'i gaafas waan sheekaa abbuta har'aa haasa'u jiru kana harkitaa jechuuji sigale saniifuu jarri mari'atee xumurate malatti dha'uu qabnaa bakka geggeessuu qabnaa jedhanii koreen ajjeechaa irra walii galtee jechuudha iyyaniituma usanii Makka torban tokko fi lama iyyanii mina maxxaa janiiti sigalee Oromoo tuffatamtee jirti jechuudha gaafa caaluun du iyyatanii mana jechaa as hawwee Ameerikaa kana faa cufan akka waan Ameerikaan ajjeefte ummata Ameerikaa karaa yaa'u dhorkani sigale gaafa abbaa gadaa karrayyuu guuturra shanan namni dubbatee hunjirsitti tokko nama aangoo isaatiif danjarasii tokkoon sigale hayyoota Oromoo tokkoon guuraa jira jechuudha ani oggiin isinii himu laal an gibira kana arraaraan isiniyye waan gibira kana arraaraan isiniyye waan isin raayyaa hirrisa biyyaa jee
raayyaa ittisa biyyaa kan isin jettan kana raayyaa hirrisa biyyaa jee arraarraa maqaatti baasee iyyuu ture. Waan arra Oromoon haareetti iyyuu jirtu tana. Waan arra Oromoon wuuy jettee haaree qiyaamaan isin qabachuu jirtu kanaan duurseetiin isin hime. Tanaa duurseetiin isin himaa jechuudha. Nuti laal hudduu isaa jala ollaa jechuudha adeero. Waan inni puugajjuu hoggisnu bira dhufti. Sigale. Feetu amante feetu gartee gaafa inni waan inni anjuuta nagaggeesse viidiyoo tiyya kuttee riip jettee ashangullitti rabbitti fedhe tana asirra keessaa jechuudha. Namni kophee cirracha kophee keessaa namicha kana ta'ee jiru kan gartee innillee firraa sodaatu kan aangoo sarraa sodaatu ka dubbatu dubbii beeku ka gartee yoo ummata haasellee ummanni guutuun isa dhageeffatu mataa Jawaar Mohaammed qofa jechuu irra wal mari'atanii walii galanii jiranii jechuudha. Namni paartii teenya fudhatama dhoorke namni bilziqinnaa gartee al marmeela udaanii guutuu keessatti darbe namicha kana jaanii irra walii galanii jiranii jechuudha. Haga inni jiru fudhatamni keenya dhiisii jiraachuun keenyaa ugaafii keessa jira jechuurra walii galanii jiranii jechuudha. Sigale. Namichi mujrima ni beeytan. Mujrima nama gartee ilmoo isaa gurra'u laal obboleeyyan kiyya maarree Oromooti mitirkishoo Oromooti waan jaan kana inni gurra kanaan siitu haasawa malee inni gurra kanaan hun dhaga'u. Gurra kanaan hun dhaga'u inni. Ati xiqqishoo waan saniidhaan jarasii taanaan amma duraa akkatti hin geggeessiniin nu dhibee janiin koreen ajjeechaa waliigalteen siin jedhe. Sigale. Anduurseetiin sii hime anduursee sii hime feetu ni fudhatta. Feetu gaafa inni geggeesse riib jettee profaayila godhattee asiina iyyannaan gurrana duuchi taa'e jechuudha. Namoonni itti dhiyaatan namoonni gurbaa Jawaar kana dhiyaatan sigale nuti gama keenyaan dabarfanne isiin itti himaa namni hundinuu. Poolitikaa keessa obboleessa kiyya wanni jaamun jiru. Poolitikaa keessa Oromooti wanni jaamun jiru. Poolitikaa keessa Chad jechuun beeytame biyya Chad. Ilma saatu abbaasaa ajjeesisiisee amma pirezidaantii Chad ta'ee taa'u jira jechuudha. Sigale. Nuti Oromoon takka nuti maarreen takka yaa Jawaar jechi kun si bira jira malee mujrima bira hin jiru. Ansi himeetiin jira. Ansi iyyeetiin jira. Akka saahibat akka obboleessatti akka gartee nama Oromootti akka gartee ilma muslimatti siyyeetiin jira jechuudha. Duraanis osuma if eeggadhu biyyatti hin galin ni xiqqaata akkana si godhan akkuma nuti jennu san si godhanii jechuudha. Hooyii girrisaa ta faayidaan qabne laalte sigale dubbii dhama qabdu dhageeffachuu dhiifte sigale kaatee biyya buutee qilinxoo si buusanii amma suuraa usirraa oofanii jechuudha. Booda lubbuutee addunyaarraa oofu walii galanii jiran. Ani suttiin ija lubbuutee addunyaarraa oofu osoo dheengadda sitti goone silaa cinqii tana raawwannee miijee laal namichi ati beeytu sun. Khawkhori ajjechaa keessa jiru haganda keessanirraa dhufe sun. Sigale. Osoo dheengadda cichi godhanii laal hangan takka lubbuun ta'e bilziqinnaa birarra keessa jechuudha. Hangan takka hayyoonni Oromoo wanni fi injettu tun guutuun paartii namicha kana birarra keessa jechuudha jara kana biratti. Ummata kana already mizaanarra kaa'uu dhiisanii jiranii jechuudha. Amma faanumaatu qoma dhawatanii dubbatan girrisaan kunuu jalaa kutee kaan gartee faayidaan nu jala yaa'u jira kun gartee asittiin daldala dhajii harka kennatee maaltu isaa jechaa gabbaa waliin jaanjansi galee maaltu isaa jecha meetu qaalaala maaltu isaa jecha gabbaa si galee irraa dhuma keessani dhugumaan isin himan warri dheengadda isin wajji dhaabbatu hundi arra isin dura dhaabbachuu jira si galee. So saniifu Oromoon gartee Oromootu iftuffachiise. Oromootu iftuffachiise. Bar namni saree isaanii tan isaan ancufarratti tufanii fi gartee ol kaasee isaan dhaabu jira bar. Saree isaanii tan isaan ancufarratti tufanii fi ol kaasee isaan dhaabu jira bararra namni.
ها Oromoon bar gootay fi kan isaan ajjeesanii biyyee godhan ila amma eenyu battee urgeessaa quba qabamma community Oromoo asii gartee waywaanne namni hundinuu asitti waywaatee community Oromoo ilmaan isaa achi keessaa fuute malee eenyutu battee urgeessaa quba qaba sigale Hachalu hundee isaa osoo jaartiin isaa asichi fiidee wanta ta'uu baatte duru isirriib jettanii profaayila kaa'attanii duru irraanfattanii mana galta eenyu quba qaba Jaawari burusanumaa jechu lubbuu abbaa itti wakkile jette Oromoo yoo ta'e dhabde keessumaa dhabe yoo ta'e dhabde sumaa ta'e dhabe jawwe ansitti iyye ansi waywaadde toora finfinneen bahin Nairobi ke bakka jiraattu if eegaa jiraadhu eenyu wajji ka dubbattu laali wa alaykum salaam abbaa jaalala eenyu wajji ka dubbattu laali eenyu wajji ka nyaattu laali jarri garaan si dhiigee jira jarri hedduu aaree jira jechu lal nama wal jaalatu nasiyaa wal yaada beek sigale An even namicha kanallee ka duun fedhu an akka mataa kiyyaa yoo fudhatte jiraate yooniin isaa arrabsee dasna jaa sigale saniifu awwanni waywaadhu awwanniin iyyu if eeggadhu lubbuun abbaan hin eegin amatanii inni jettu Oromoon amatanii ati saba kanaaf qaaliidha if eeggachuu dhabuutu Hacaaluu khasaare if eeggachuu dhabuutu Abduu Jabbaar Hussein khasaare if eeggachuu dhabuubatti urgeessaa khasaare osoo ummata kana diinnan kana shakkanii sigale osoo diinnan kun diina keenya janii sigale diinummaa isaanii beekanii sigale Walaikum salam diinummaa isaanii beekanii sirritti if eeganii rabbillee ni gargaara hay namnillee ni gargaara isaanillee ara lubbuun jiranii jechuudha karaa makiinaa guddarra dhaabbatteeti makiinaan mee rabbi makiinaa tanarraa qabii jechuu jira afaan Oromoo akkana jedhamu jira asii bineensa kana Finfinneetti tichi deemaa sigale Mena jesa afaan Oromoo akkana jedhamu jira jarri si tashatee sinjadero sigale jarri si tashate sheer godha namni hundinuu sagaleen tun haa warra tashateef san iccitiin nu jalaa baate hajan iccitiin nu jalaa baate isaa sheekka abbutu abira dheeyte janii haa horee isaa san mataa keessatu rabbi qaallicha sababa kanallee godhee rabbi jawwee keenya gartee nu hambisu maalibbe sigale khanaaboda bilziqinna shane mai khafao marre jani hayyoota Oromoo huggi khaan nyaatan kun ililchu huggi khaan idan kun ililchu Oromoon dhaabu qabdi jechu sigale dugugurri guddaan Oromoon godhuu turte gaafa marroon waa ta'e nuti ililchuusan gaafa marroo jeefne jaanii nutti hima kijiba nutti himansan woo jenne ililchuusan dugugurri guddaa namni waa dalagu way barataa beek awwaa hedduu na barsiiftee beek bilziqinna dhugaan siima mataa kiyya waan university osoo seeneen baranneen bilziqinna rabbadeen sigale bilziqinna rabbadeen dhugaan siima gaafa Jaawar Muhammad hidhaa seenu osoo Jaawar hidhamuu qabu jennee dura dhaabbanne arra taayyee dandaa irratti ni daamu dhugaan siima taayyerraa eegalii hanga anaan baatutti hundi keenya maali siyaasaaf jecha walidhuun siyaasaaf jecha marsanii wal ajjeesuun maali jennee osoo gaafas dura dhaabbanne arra taayyeen Clinton buu jechu dhugaan siima sigale saniifu warri arra taayyeen hidhamu gammadu jiru kun sigale boru du'a nama gariitii boo'u teeysan
borudu anama gariiti boo taysan ani siniifin namni taayee dandayaatiin tahin taayee gabra isaa ta'e seenaa isaa gurguree sigale bilziqinaa jecha seenaa gurguree beekadhu taayee namicha kana amane gabra ta'e sigale nu cufti biyya alaa tanatti nama hanqannee nama xiqqaanne namni kophee nurra deemuu ture arra warra kophee nurra deemuu ture santu namicha kana faarsu jira laal hanga wasakha hanga paartintu wasakha laal wasayni dalagaa wasakhaan dalaydu jettee gartee amantee gaafa finfinnee buute si keessa buusan an keessan jiru jechuudha sigale nama if eegee jara kana jalaa ba nama bakka bulu eeggatee jara kana jalaa ba nama bakka deemu eeggatee jara kana jalaa ba rabbii kee gargaarsifattee sigale yoo if eegde yoo gartee bakka deemtutti sikreetii ta'uu qaba amni kee sikreetii ta'uu qaba galti ta'e sikreetii ta'uu qabdi sigale jarri siif tashatee jira Jawar calgoone taayee mana hidhaanayne qaam manattiidha calgoone namni dubbatu jiru janiiti gartee ummata gibiraan gaddirisanii gibiraan gidirsaa jiran ati gabbaatee dhodhoofnaan gartee nuti sidura dubbanne gibira gidirsaa jennee maqaatti baafnee raayyaa hirrisa biyyaa jee maqaatti baaseen sigale sidura dubbanne garuu nuufi ati wal dhabnaa jechuudha Facebook kee jala diploomaasota gurguddaa jira warra addunyaa sochoosuu jira sagaleen tee takkittiin Al Jazeera radayti CNN radayti New York Times dayti addunyaa tana akkana magartee addunyaa tana harkaa qabutti sagaleen tee takkittiin addunyaa tana wal geessii jechuudha afaanota addunyaan tun beeytuun gadhiiftaa jechuudha sigale dhiibbaa isiin fiddu sigale cinqii mootummaa tana fiddu namni dheengaddan galiniif namni waa'een keen galiniif dheengadda irratti haagaltu ibsa meeqa baafte mootummaan naannoo Oromiyaa ifiin jettu sun Ashangullitti namichi dakatana naqate tun ibsa meeqa baafte waa'ee keessaniif ibsa meeqa baafte ummanni Oromoo halakkaa'u hanga federaalaan baatutti ibsan baafne barruun tee xiqqishoon sun sigale yoo ati walid dhaabdee qabsootti fuftee san caalaa ummanni survive taa'e kun eessaanuu lafaa ka'e eessaa ummata kanaa dhufee sagalee ta'e afaan qabne jennee yaannaa eessaa dhufee sagalee ta'e jedhanii jarri gartee sirra walii galee jira jechuudha waalaikum salaam sigale jarri horeen ajjechaa sirra walii galtee jirti nuti iccitii keeysooti baasnee himaa jirra sirra walii galtee jirti ummanni Oromoo jaawar akka Finfinneen dhayne godhuu qabdanii jechuudha silaa'u wanni Oromoo hoogganna jettu tun cufti simata jajjabaatti bar naman dhageessu isin hanga dandeeysan ittuma iyya cufti simata jabaatti bar naman dhageessu sigale nama meeqa osoon itti himnu hallayyaa bu'e sigale nama sin dhagayan aboo hallayyaa si dura hallayyaa yaaboo si dura hallayyaa osoon ati jettuutti ce'aa jechuudha so nama tokko reefa nama fi sagal gargalchan jan osoo jiruu yootti waywaatte sigale osoo fayyaa qabu yootti waywaatte gaafa inni du'ellee duraan himneef dhimma isaatii jettaa jechuudha so saniifu an amma yooniin dura kana bahee iyye yoo inni booda waa ta'e duraaniin iyyeen jedha an amma gaafa inni hidhame san dura keeysaan gartee akkanaa dhufa jennee waliin haasa'u turre nawwaan haarayaa miti yaa rabbi lubbuusaa homaan godhin jeetumaan PPT jedhee garuu itti fufee jechuudha maaliif already waan itti himamee jiru dideetti seenee jechuudha ammaas ittuma himu horeen ajjechaa ta Oromiyaa maqaa keetii yeroo lama walgahii teessise namichi sigale obboleeyyan kiyya jettee tabtab jettee Finfinnee buutaaf moo diina kiyya jettee ijatee khallatti irra deebiftee ummata keetii sagalee taate bakka jirtu nagayaa yoo teesse irra si wayyaadha jechuudha so saniifu ummanni Oromoo xiqqaa guddaan
dubbii tana fuutanii sagalee tiyyatana sheer gootanii oromoota biraan akka geessanii warroottan gurguddaa jira kan isa biratti nurra dhageettii qabu warri sun akka isatti himu akka gartee if eeggannaa godhu even saayiboota qabdulleen amanin piipilaal waa'ee keetirratti maallaqa hundaan nama bitaa jirti maqaa si balleessuuf si xiqqeessuuf jiruunsi jeesuuf sigale wanni isiin godhaan jiran jirtu jechuudha ummata biroo oromoo bira si ajeessuuf hin dandeessu garuu sigale wanni isiin godhaan jiran jirtu jechuudha eegadeen gaddaati gabbaatee sagalee taatee booda everything is change wanni hundi jijjiiramtee jirti jechuudha sigale saniifuu ummanni oromoo awwanniin isinijju guutuun keessan hayyoota keessan booda gartee profaayila kaattanii iyyurra dura kana ugi information harkattan booyaaf iyyaaf adabaddu bakka takka nuutaa ijaani wal nu dhageeffadhaa wal jala nu yaa boodarra immoo boochanii profaayilaa fi ashaangullitti guuturra ammuma waliigala dafaatii hayyoota keessan seef godhadhaan isiniin jedha seef godhadhaan isiniin jedha sigale warra maraate tokko dawwala sa'aatumaan allaahi fi seeni dawwalan isaan sa'aatumaan allaahi fi seeni dawwala akka nama sharrii dawwalun jenne nama si deeggaru sanu ajaa'iba laayif irratti nagarraan xullub silkiin xirr saniifuu awwanniin isiniin juu ummata oromoo qaqqaalii qashxii wanniin isiniin dhaammaddu hayyoota keessan eeggadha hayyoota keessan yoo isinin eegganne namni isinii eegun jiru jechuudha namni isinii eegun jiru an dhugaan isinii hima hayyoota keessan eeggadha yoo isinin nama eeggan amma ummanni Ameerikaa Donald Trump maaliif akkasii jala bu'ee eeggate ummata Ameerikaa sadarkaa tanaan ga'ee bar laal waan takkaan isinii hima dubbii tanarratti Trump waan kanan godhu Trump isini kijibaa aangoo isarra deebuu isini kijibaa jaanii ummata Ameerikaatti himan lak ummata dammaqe jechuun laal osoo oromoo taate amma sheekka abbutaa faayida dhabee akkana godhataa sheekka abbutaa tanaaf akkana godhataa yoo siin janee dhugaa keetii jettee sheekka abbuta irra duultaa jechuudha sheekka abbutaa wanni inni jechaa jiru na fayyaddimoo namiitii qofa laaluu qabda siyaasa keessatti sigale namni keenya guddaa wanni itti dagamutan amma Ameerikaatti bar aangoo isaatiif akkana godhata maarree isaatiif akkana godhata Donald Trump kijiba maarree janiiti warri dimokiraatii kun dibbeetu muu ture jechuudha ummanni Ameerikaa nuuf akkana godhata baga godhatee janiiti isa filatanii jechuudha mee ummata dammaqaa ta'a ugi piipin isin dhuftee bar faayida akkana dhabe bar abalu kana ta'e bar abalu kanaaf iyya abalu maarreef iyya abalu gartee mitirkishoof iyya ugi piipin dhuftee siin jettu baga ta'eeji sigale wanni nan dubbadhu tun si fayyaddimoo rakkooteetiin dubbachuu jiramoo dhimma gartee ammas jiruun dubbachuu jiramoo maaliin dubbachuu jira qofa laali zaaset dhumate dubbiin saniifu gartee olola isiitii fi hijiba isiitiin hin shawwadamin hin dagamin nama sagalee sii ta'u kabaji dhageeffadhu sheer godhi invite godhi hayyoota kee qabadhu jala deemi tolee hayyee marhabbaji wajji deemi wajji sossooyin siin jedha itti aansuudhaan tajaajila matasuma dhaabee haala yerooti isinii tuqeetiin amma sagantaa kiyya kara xumura deemaa jechuudha haala yeroo akkuma beekamu gartee bishaaniin isinii fi dajee namichi ifiifuu bishaan ta'e kun lafa dhiitee qiyaamaa kaayee maal jee Soomaaliyaa laandii wajji farramuun isaa ni yaadatama jechuudha namichi Soomaaliyaa laandii kan inni wajji farrame arra moohamee jira jechuudha paartii gartee mormituutiin moohamee jira jechuudha bar namni tokko bakka irraa ka'e oggii dagate abiyyi guyyaa moohame meeni be siimuu meeyan
abiyyi gaafni inni moohame gaafa qeyroo tuffate